Nagaaniif araarrii Waaqayyoo biyya keessaaf alaa Oobdii miidiyaa kan daawwattan hunduma keessaniif isiniif haa ta'u isiniin jecha barreeffama gabaabaa waggoota lamaan darban toora feesbuukii Paaster Dandanaa Margaa irratti isaan barreessanii fi akkasuma dhimma kaaba Itoophiyaa qabatamaan amma ta'aa jiru kan isiniif dubbifnu ta'a agaa xumuraatti akka dhaggeeffattan gamanumaan isin afeerra. Nagaan Gooftaa hunduma keessaniif haa ta'u. Torbee lamaan darbeef toora kanarraa baduu koof yaaddooftanii karaa garaagaraatiin kan na iyyaafattaa turtan naaf eebbifamaa. An nagaa kiyya dhimma biyyaaf haalota yeroo ammaa deemaa jiru ilaalchiseen kadhata addaa qabadhee toora kanarraa bade malee. Yeroo hundaa sagaleen namaa nama biratti hin dhaga'amu. Yeroo sagaleenii fi iyyi namaa nama biratti dhaga'u dhabu kallattii jijjiiruun cuftanii gara isa iyyaa fi sagalee namaa dhaga'uu gara Waaqayyootti iyyachuun barbaachisaadhaafi anis kanumaaf gochaatti jira. Egaa ammas guyyoota hin murtoofneef akkuma torbee lamaan kana dabarse turtiin itti fufa. Yeroon deebi'ee yoo fedha Gooftaa ta'e dhoksaa baay'ee fi mudannoo koo dhiyeenyaa kana deebiin kallattiidhaan isiniin ga'a. Hangasitti dhimma kaaba Itoophiyaatti ta'aa turee fi ta'aa jiru isa samoona sabbar zeenaa yookaan bireekingi niwusiidhaan hanga gurri itti dhaga'uu baatan ilaalchisee waggaa lamaan kana mul'ataan arge bireekingi niwusii isa FB koo kana jalatti kanan isiniif maxxansee itti fufee isiniifan maxxansa deebiisaa. Dhimmoota akka isaan itti fufu isiniif qooduuf jiru kan darbeef kan kana booda ta'u 15 ol ta'uu kaansaa kallattiin kaansaa bifa barreeffamaan ogummaa fi xiinxaltanii yeroo garaagaraatti fuula feesbuukii fi peejii kiyya irratti maxxanseera. Namoonni baay'een garuu waan xiyyeeffannoo itti laattan natti hin fakkaatu. Kanneen kanas dabareen gaafan deebi'ee guyyaa isaa wajjin sheer godhee isin yaadachiisa. Ammas dhimmi biyya kanaa akka amma jedhamu kana waan salphaatti ilaalamu miti. Wantoota yaaddessoo ta'an hedduutu as deemaa jira. Kan darbirraa kan fuulduratti na yaaddessa. Yaaddoon koos Waaqayyo waan gochuu waan dadhabeef osoo hin taane namoonni yaada Waaqayyoo hubachuu waan dadhabaniif sodaan Waaqayyoo nama keessaa dhabamaa waan dhufeef kallattiin furmaataa tokko qofaadha. Karaa sana yoo hin filanne miidhama guddaatu ta'uuf jira waan ta'eef dhimmaatii kadhadhaa. Asumaan abbaan fedhe dhugaanaaf gale akka hin dubbanneef afaan na qabuu yaalus wantoonni nama yaaddessan jiraatus dhugaanatti mul'ate dubbachuu hin dhiisu. Yeroo mara Gooftaan na waame qofaan faarsa. Hafa inni kan akka na gargaaru abdiin qaba. Dubbiin itti aanu kun dhimma bireekingi niwusii waggaa lamaan hardhaa dhimma Tigraay samoonaatiif maxxanfamedha. Hubadhaa dubbii kana yoo feetan mul'ata jedhaa yoo feetan immoo asoosama jedhaatii fudhadhaa. Garuu wanta bor arguuf jettan ta'uu waan danda'uuf laphee keessanitti qabadhaa. Lafa baay'ee diriiraa bal'aa fi magariisa tokkotu ture. Handhuura lafa kanaa irratti muka guddaa tokkotu biqilee muka kanatti damee baay'eetu jira. Guddinni muka kanaa kallattiin gara samiitti ol qajeelee hidda gadi fageeffata. Jirma furdifata ol guddina ariifataa dameewwan isaa hundinuu kallattiin gara jirmaa kun itti guddatuu fi ittiin guddatu hundaan wal qabatee jirmichaa wajjin luucca'ee guddachuu eegale. Garuu dameewwan hunda keessaa dameen tokko kophaatti ba'ee achi gara kaabaatti dalga ba'ee guddachuu jalqabe. Jalqaba dameen achi dalga guddachuu jalqabe kun damee tokko ture. Garuu osoo baay'ee dalga guddatee achiin fagaatiin dameen achi gara kaabaatti ka'e walakkaatti damee lamatti qoodame.
kun immoo inni tokko muraasni isaa mataa gadi gara galfatee inni tokko gara caalu isaa mataa ol gara galfatee guddachuu jalqabe. Ammas inni mataa gadi gara galfatee gadi guddachuu jalqabe muraasni sun osuma gadi guddatuu baalli itti ulfaatee caccabuun lafatti gadi kufe. Jalqaba inni damee dalga ka'eerra qoodamee mataa ol guddifate guddachuu jalqabe. Guddinaan arreedee osoodhuma mataa duubatti dabsatuu mukaa fi dameewwan warra jalqabaa irraa dalga goreetii makame walitti nammanii guddachuu eegalan. Eebbifamaa sheer waliif godhaa. Paaster Dandanaa Margaa irraa Waaqayyo biyya keenya haa eebbisu. Ammee kanumaan waan raawwatame akka isinitti hin fakkaanne kun boqonnaa isa duraati. Ammaa booda immoo boqonnaa biraatu jira. Isatu ulfaataadha. Waaqayyo jidduu akka galuuf kadhadhaa. Barreeffamni kun kan isiniif dhiyaate Paaster Dandanaa Margaatiin. Sagalee kan qindeesse immoo an yaadachuu dabaliitii. Barri keessan manni keessan haa eebbifamu. Galatoomaa. OBD Media like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa.